Waa'ee jireenya biyya lafaa kana iyyuu tambilbiidhaan. Mucaan kun uumamuuti. Argadhe. Hello. Oh. Normal. Akam. Nasabdi teo man. Rakkina birrii qaba. Nama nasabdeen. Maali lafti hundumtuu rakkina birrii maa qabna maal taate istinatti. Namatu namarraa liqeeffadhee namaa galchuu fi inni na qabee jira. Nama si qabee? Akkas taanaan koosoo baay'een turtuu guyyaama torbeema tokko booranaa galchita ka mana jaaraan jiranis. Eegate. 15,000 barbaada. 15,000 egaa liqeeffadhu malee 10,000 qaba ishee immoo elaa kunooti. Hin barbaachisu. Jedhiiti nan ariifadha. Torba dhufeen fudha. Yes. Adamsi. Akam. Adamsa kita. Adamsa bukan mau nama fakir yang jenis kan mau. Bale ya ramon. Malan tura baki ya rojin bae injur bae ni dabbari rabita. Hoji. Malan jet. Berarti nam dijra rati ate. Ani nyape. Uca luce sana na gabbas. Ande? Desa fute. Luce na. Gaarii dha baay'ee bareedaadha garuu meeshaan mucichi maanni sanani sooressa akkamitti bannaati? Akkamiidha goddanyaa kee ta'uu ta'u. Bariisaan beektu mucaa gabaabaa qallina qaba akka gammad. Harka ishee gaarii miti beektaa? Loosti. Yettee nuti itti bannaati. Maalaaf kan kana miti gada caalu meeqa qabannee irra ishee. Qabattee? Qabattee naan jettaa? Ayi bagaati itti. Alillee argadheera namichichi na argamsiise ganama nafirraa keessa rabbii waliin. Kuma 15 isaa kutuu argatte moo? 10 waliin 15 nafe. Sakan argattee naan gaariidha. Sakan argannaan isa sana immoo rabbi siin kenna. Silkii keessaa ta'e qaba nama lollee qaba. Qaba. Kun bilbilee dhufa bannaati. Okay, shidda fi kot. Inguli. Karayo rabbi jedhe ganaman galcha ofirraa tuna beechicha hin deemin. Abeet. Safu. Maal immoo dhaamsaa dhammu akkam? Maalaaf baay'ee si gaddisiisa. Ayi dhaamsa dabbara bannaati. Maal? Maalaaf mucaa nama birrii si kennee baay'ee bukkee makiinaa gachee jenne. Dhugaa. Maalaaf bannaati baay'ee nama gaddisiisa. Akkama qomuun ifannaadhaan barbaada. Harkoota bakkaati maal kan argattee si koo gammachuudhaan kun. Gammachuu maali? Birrii gargaartan birrii bashannaan keessee argaa kana booda deebisuus waan ta'eef. Buddee gaafa birrii 5,000 argadhe sila. Hundaa 5,000 taasise. Kan namichaan Kana birrii bashannaan laannee 5,000 laannee. beeku miti sanni na qoruu. Beeka garuu maal kana amma koo bakkaatama 10,000 jettamti kun amma 10,000 koo tola argatte bakka. Tola kana booda namni si gaafatu tokko. Waan si garran waati baftee bultaa rafee bulu. Dhaabachaa bultaare. Yaaddu rafee bulu. Anis akkasii. Gamichatu dhufee halkan harkaa naannattuu hidhee naa qabsiisa. Waluma qixxeedha kana. Atis akkasuma Ani immoo kiisii sana koo keessaa yoo galee godhateetan. dhugaa Anis abjuudha wajjin qomaani. garuu siif gaarii miti. Dhiisi. Walumaaf jirra kanneen ma jiraachuu kennu. Si warri qabdan warri takka birrii 10,000 mana keessanii argattan birrii 500 kennaa kenni birrii 500 bichaa naaf kenni siifan deebisaa naan iyyuu na didde tola miti. Atuu kan namaa tola argatte. Naan deebisaa dhakaa mallattoodhaan. Ramame. Ittee gaarii kootu hin
Abdisha. Thai mate, Thai. Come. Thai. Mali, ati mama bakkanna. Isayyuu rakkadhee akkam taanetti nama harkaa fudhee namichichi immoo dhufe isayyuu immoo ofirraa galchee ammas immoo naa Waa'ee maalii akka teessee turaa gadi? Obboleessa koo ati gorsimee waan akkasii sirrii miti. Maalaan balleessee waa'ee maalii akka teessee turaa gadi? Maala dhufe garuu maala si godhe? Maal wajjin nyaannee, wajjin dhunnee, wajjin rabnee akkam na goota? Maala si godhe hin jiru waan kana na gootee dubbatu kunoo nama biratti maala si godhe namni kana mana rafeen kan hin deeme bakka maala. Sitee deemte kaa? Maala ati waan tokko malee alatti hin qabimee bannaati. Mana kana keessa eenyu wajjin rabne reessumaa wajjin namni halkaniin dhufe moo? Dingata baatee fuudhee dhufuu danda'a kaa maali akkamitti? Ani hin baane. Hin baane. Maala si godhe maali nama akka haajittati maali maqaa dhaamsa takka maali waan akka takka sitti garagalee tamoo naa jechuudha waan akka. Amma isa kana dhiyeessitti sirra obboleessa koo eenyu maqaan kee bannaati gorsimee amala isaa sirraatu mana keessaa waan akkasii gaarii Ishee abba. eenyu maqaan isaa? Yandoodha wajjiniin hojjenna isa wajjiniin hojii yeroo hundumaa kan hojjennu wajjin hojiin jiru bakka hojiin badeera namni ximbii jedhaan itti deemu kana. Inni samaluma kee qabaa jechuudha. Akkasiin jedhamu maal Amma immoo ishee haftee anumaan fudhadhaa deemaa kaa? maalitti si goona seenu sidas nu fayyadu. Maal godhu si fayyadu si. Dadhabeera narra faama naa eeyyamtamoo ka'ee ba'u mana kana. Rafa. Inni rafaas. Asuma godha bakka hojjumaan bulla bakka. Namicha tokko tolaa birrii kana fide. Namichicha ammoo kenna sana laate isa dura. Luche. Nu yaabbii olii gad deemneetu waan tokko dhabnee deemina. Asii dhalli namaa amma tibbee Isa sana harkumaan qaba birrii amma kana baay'atu harkaan qabeen beeku harkumaan. isa sana yusi galgala waan ati naqoote beektamni. Maal Isa si nama naasarra birrii irratti. Rafa ramne inni dadhabe. akka kanatti argaman wal achi keessa iddoo durii keessa. Rafi. Nu baaki maal ara sindabbari bakka. Gidduu rafi baaki gidduu si wayya kottu. Kottas rafi.
Namichi kun ammayyuu gafaadhallee amirii keenya teenye meeqneetu nutti siidaan uftee maali kun reefa wayiitiin. Maal barnaatiin daakuu nu fidaan? Bataa bayyana. Warra mana daawwachaa jirtan waan tokko sanitti machuu barbaadu. Ijoolleen kun mana kanatti siqaa isa na nyaachisaa jiran dhiira meeqa akka qallabu naa waraabee natti naa jira. Fuulduraatti naa jira. Dhiira meeqa akka qallabu mana keessatti namni hin beeku faarfataa bichaa bakkeedha dhaggeeffachuu malee. Amma kana naa waraabaa. Ilaalaati. Kan kana jedhu. Amma yoomitti akka kanatti sin qallabu mana kanatti. Kotti waan ta'e fuufuu asuma taa'illee fuufuu dhigatti kenname dhugaa. Shukurtii masaallee? Dhugaa. Ayyaana kanaaf illee baay'ee dhiifama qabu bagan keessa leetota hin jedhanii. Baay'ee baga geessan. Baga geessan dhugaa. Baga geessan. Baga geessan dhugaa. Baga waaqni sin hambise baga haftan intinaa jala. Waa baay'ee irraa baga intinaa jala hafan. Dhoosa kan. Si. Daddafaa malee maal? Daddafaa malee? Akkana jedhu dubartoonni tokko lama ooluu gabaaraan keessa namoonni tokko kana meeqnee hin jiru baay'ee. Shunkurtii kattafuun kan hin danda'e jiru duuba bichaa kan odeessan. Baay'ee jiru. Baay'ee. Meeqa caallaa? Tokko ni caala tokko caallee ma jiraachaa jira. Biyyoo qoteen. Ala maali bareedaadha kanatu. Maali shunkurtii kottaa. Kottu shunkurtii waraabi maali? Si. Akkana jedhu. Ana harka koona waraabdaa. Maal waraabaa jirtu? Maal gochuuf inni waraabaa jirtu garuu? Indaanqoo meera indaanqootti fida indaanqoo keessanaa kanaa. Indaanqoo fida. Indaanqoo fida. Garuu mee? Si waa. Miidhamtaa. Miidhamtaa. Maamma hojjechaa jiru. Kaimi sana nak dia macam. Sana malam. Wanti cuaca tu kita nama mana. Buffet nama internet ada di sini. Amma dia macam kan? Yang busuk ko. Mari. Amma mau ada tenang boleh. Baik orang mantu. Harga kilo eh? Amma. Anu, anu itu kita sekarang tu, yo mungkin kita mau booster kan. Tu gawa tu. Charger ni pun ada cuma beta. Jadi kita ada cukup sini. Mana pun ada juga kan nama. Ayana kan berarti dalam segini. Dia macam tu kan? Kuat. Kalau jual kan akan tekan kan baru orang kita ni. Thank you. Thank you. Gana kan lepas kan cara. Bakaran. Dia macam tu toko kabar dah. Dia memang. Nama kita tahu ini rakyat kas kadi ya nani. Nama cicisan bakal tu. Esa rakta was. Bakaran dia. Tuka? Tuka. Safisan juga. Bakal sampai. Bakal sini. Baay'ee sekarang boleh juga. Boleh. Boleh. Jadi. Borsa sedekah. Koi jero, angkaran jero. Malta mau jadi toko doang untuk bergerak. Ini toko yang beragam fisik ini toko milion tu. Mali billah fidel namku kutani. Juga. Mana? Billah ada. Jera billah. Billah kali am tu. Mana cikirle? Jera billah. Udu bicara. Udu. Aku tahu. Injuru kah? Barbadi kah? Mana sama barbadi ni? Wan tu injure. Wan injure. Bicara. Ada di. Malah indah. Boknya dia mesti berita ini. Komen tu kena dia masih. Amma kalau rati malu gua nak baca. Ikut tu kan rati. Pasti dah ikat tu pakai. Satu namanya. Amma ikut. Amma masa besok tu. Aku mungkin tapi kau tu kalau rati kan orang. Ini mau farat dulu. Amma ferdilah tu ini. Jual kan ada rati. Kau terus secara internasional kita kan. Safia kita kan. Mungkin. Mau jadi. Anak makan aja deh ni. Pasti isini mau mesti kita nak. La ariti ada dari kau ni jujur tu kita itu ni. La. Anak mesti era syukur titi kukutan ni namanya tu tak kan ada lalu. Dah dia jujur tu beretan ni. Dari kau tu buru bicara. Kenapa ni pasti dah muda lalu kukutan aku nampak kan. Mana tahu yang warna sama orang itu. Cakap tahu kan? Si.
Yeroo akkamii kutaa godhuudha. Dhugaa. Erti garuu ganaa sababa baqachiitutti si ilaalla mana. Isa baqachiisu maali sammuu akka sammaa argetu asi. Hunda keessa nagachiisan itti ka'e garuu. Bishaan dhufeera bannaati. Bishaan dhufeera. Ish. Maal kan ta'e wartu. Dhugaa. Bakka ariif na ariif na. Itti naqamu bishaan. Bishaan maal tilak? Itti nak itti nakee. Kala warri mana keessa waan akka jaartii qabne immoo durraa barattu shi. Durraa lama ituma jaartii biraati waan gochaa jira. Shaalom. Wati qopheessuun jaartii barbaadaare barbaadu. Barbaadu. Ergasuu barbaadaare. Bishaan kun akka qabu. Maatu Erga kaleessaati akkas taa'u? maal kaleessa akka jira. Kaleessuma hin gaddaa akkas ta'e. Inni iyyuu qulqulluudhaayi. Intal siraatiin qabu. Kana dhabu. Sidaatiin qabu. Daalachaa fayyaanti. Kilooriin dhaka. Qoricha. Dartee. Jaagana daalaman. Dartiin. Bishaaniin dartee taa. No qualities there. Yeah. Ikan katama mengrefatu na turbat. Ingin katama. Eenyu ne wajjin dubbatee tumuru. Akka damo teepi las jakka da ni teepi. Eenyu ne wajjin dubbatee tumuru. Angkanan jedhu. Mucaan kun walla gaba kaatan danda'a. Isin garuu yeroo akkas gara dhaabbatan dhugaa dubbachuun nama gidii nama waan ta'e balleessee qabamee taa kukkuta malee kukkut ta'e kukkut nama jedhaa yeroo fakkaatu dhugaa. Maali ani baay'inaan jedhe fidi. Oi wanjala maali na jedheera. Anta. Wanjala maali na jedheera. Wanjala maali. Maalan balleecheera. Turuu jette rakkoon jiru. Turuu dha rakkoon jiru. Turuudha. Mudhii akka qabatee irra dhaabatee maal godhan naan jedhan inni kun. Ati hojii kana gata. Ndaaqoo fi geetu inni kana geetee kaan abbaa kana na qobachiisaa jira. Ndaaqoo radee waan kukutu argitaniitu miti. Waan godhaa. Disti jaartii itti naqee kaa'e. Disti jaartii itti naqee kaa'e. Maala disti jirootti. Kunuun baay'atee jennee Ndaaqoo kan nagadeessu waan ndaaqoo naati. Gaaraatu kunuun baay'atee naan jedhee. Ndaaqoo kun amma qalamuu fi dhugaa. Baay'ee nagadeessaa dhugaa. Tirii tokko guutuusaan kukutaa. Dhugaa. Ati kun dhugaa. Kana iyyuu boo'een tu dheewlee kana uumu. Eenyu? Maal goota beektaa? Saanii tonkolii takka godha malee bu'uu miti. Ati maal goota beektaa? Maal kunoo? Kana fuutee asuma keessa kaawwatta geeffadhu. Kanaan booda Kana fuutanii akka goote. asuma irra kaawwatta. Sinkoo kanaa booda. Dhugaa. Isaan booda takki goota. Sira sinkoo. Darbee. Bakka takka. Baay'ee baay'ee. Akkamidha? Halluu hojii koo beekama. Badaam kwaalis. Dhugaa. Baay'ee nama hawwata garuu. Dhugaa. Nama hawwataa miti sinoo maaf na jettan akka kanatti. Hin danda'an katilootaa illee. Cholotaa isaa yoon tonkoliidha malee. Donkolii yoo immoo donkoliin maal godhu? Midhaan Hin argattan. gamnoomu. Hadheessitu hukoo. Si. Amma mee. Amma Namni mucaan gaafa bakkee turuudhaan waan salphaa wayiitti dhiisuu fakkaatu. mucaan faarfanaan duratti baasaa jira. Eewutu. Jaa kana kadhiistuu jechuudha. Suma murgunnee. Namni. Ano marratti bila du'aan arge. Bilaaduu haadhi. Hojii tokko iyyuu hin qabanne. Hojii maal qo'iski? Maal taatu hojii mataa keessatti qabatan. Maali garuu ani kana jedhu sana. Isa mana keessatti diikoorii godhan sana utuu bakkee kan mana gara galatti ta'e ni saddaamti. Ayyaana fakkaatamu. Baay'ee. Dhugaa. Ayyaana baakira hojii Ati koo baala ishee godhatte sii galee baala ishee immoo ija kee guguu. Kam? Baala godhatte foon isaan godhatte. Dhugaa. Maal anaana kun? Dhugaan jiru. Dhugaa. Waaqee nama akka biyya Haa. Dhugaa. Simboo boy. Amma tokko kuttee garuu jechuudha. Muusikoo. Kan jiraatu waan ta'eef. Dhugaa gooftaan hin dhugan. Maal haabee siroo hojjechaa guddanne miti. Ofuma qallabaa guddanne naafee. Laalee simboo. Dhugaa waaqa mana dhugan. Esh. Amma mee yoo isin danda'ame mana kana keessattu intalaa qootani mana kana keessa waan ta'e bakkee kana jalatti ta'e bunni faana ta'e bareedaa miti. Baay'ee bareedaa. Hordoftoota keenyas hin affeerru asitti. Dhugaa dhuganii nyaatanii. Dhugaa.
Deemu sonutti baay'iseetu du'aa jira. Si. Murtii taraa. Oi kamaale ma. Hojii baay'ee jira. Hojii baay'ee. Hojii baay'ee isin koo hojii duffatu kana godhanii. Ani nanti adeessa kamaate. Sagana moraa. Yaa kamaate. Ai, maas hojii duffatu kana haala koo keessa Gara jira. sumurtii kutuu yeroon kosee lu galfaana. Maas ni koo. Maas ni koo. Waan barate. Lafa duwwaa dalagaa mana waliin dhugaan sanii jira. Kan godhamu. Amma mee. Anaan hojii manii dhaabam malee billaa ta'uuf. Waan baay'ee waliin sirreessu mamma. Kattafaa ta'uuf ni maalta. Bakka ilaa. Maal jedhee beektaa macaafa ilaa waan darbetti yaada keessanii hojjeteef gara shagara fuulduraa. Lallafatti ga'e. Waan sagana matara buliisatti yaada kennu. Bishaan kun faarfannaan isan baasne gara lallabaatti as deebi'e. Lallabatti deebi'e. Isaan raafana duubatti hin deebi'e. Isaan Ameen. mataa kee mutti nu gaggabaasuuf lallaba wajjin deebi'e. Gaggabaafattee. Wayyuure. Okay. Ana wayya. Si. Haala kun hanga. Kena makan ni. Susah tu, dah bola teri dia. Ada berapa nama lagi? Hari tu mana mesti ada waktu lagi. Shalom shalom jette ga. Annat. Boleh sikit yang biasa sekali kan. Boleh sikit. Hordoftoota keenya nagaan waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u baga geessan shalom shalom isiniin jecha akkuma argaa jirtan obboleessi keenyi Saamii yookaan hojjetaan mana waaqayyo yookaan singer Saamii akkuma argitan ogummaa kanas qaba. Ogummaa viidiyoo waraabuu duwwaa, ogummaa faarfachuu duwwaa, ogummaa lallabuu duwwaa, ogummaa raajuu duwwaa, ogummaa deemuu duwwaa otoo hin taane ogummaa kanas qaba. Baay'ee itti gammannaa. Ogummaan kun ogummoota caaludha. Akkuma argitanii obboleessa isaas bukkee kaawwateera. Kanas egaa lubbuutti infaradiin jedhamee hin caafameera yeroo hundaan dubbatama. Inni egaa baarraquuf jedha. Haa ta'uyyuu malee baay'ee hojiinsaa baay'ee waan nama ajaa'ibsiisudha. Gar tokko kokkutee lafa kaa'e, gar tokko goccisee lafa kaa'e. Akkuma argaa jirtanii hordoftoonni keenyi akkuma ilaalaa jirtan baay'ee akkasa dorgommiidhaaf yookaan akkasa sa'aatiin qabamee hojjechaa jira. Baay'ee qophii ta'uu isaati. Baay'ee dubartoonni illee mana keessa teessanii obboleessa keenya kan ilaalaa jirtan fakkeenyaaf barumsa guddaa akka irraa fudhattan isiniin jenna. Haa ta'uyyuu malee eessatti barte inni gaafa duuti jalqabumaa kaasee shiroo hojjechaa tan guddate obboleessi keenyi mee akkamitti akka bartee fi eenyu akkas barsiisee eebanuu godhu. Baay'ee gaarii ture ndaaqoon kun bitamuu isaa turuudha garuu. Bitamuu ture gaarii ture. Gaarii udaa manatti akka balleesse kanaaf isa kanaa gaafatama tokko. Lammanni ndaaqoon kun haruma kutama. Haruma kutama morbisa. Hinchitu. Ndaaqoo kan qalbii malee dhugaa waaqa ndaaqoo. Otoo laaluun kuttani. Dhugaa baay'ee waan inni gadii keessa. Amma ndaaqoon kana booda bakka jireenya biyya lafaarra carraa qabu jechuudha. Dhugaa waaqa. Inni bitiyyuu waan du'a isaa waa yaada yeroo natti fakkaata. Si garagalee. Kot malee sirriitti. Buleessi kee si waamaa jira maalo. Dhugaa waaqa yommuu ndaaqoon buusaa jira. Hin qalama qaati. Yoona beekaa inni koo akka qalamu beekaa. Haaloo kana maal maranii itti fuudhan. Hin sodaatte nan kutaan irraan buusatti. Dhugaa. Gajaraan naa. Gajamoo wayyuu. Naan. Wayyuu ndaaqoon kophatee qabii. Mana tireessi anti waa isaa fayyadu. Tokkotu dhugaa waaqa maal godhe beektaa? Jaaduu. Tokkotu. Maal godhe beektaa? Dhaqeeti. Dhukkubsanii isa beektaa? Achi booda saaxinii reeffaa fidaniitu bukkee kaan bakka aduu fidaniitu innoo saaxiniitti ilaalee walii waa adoo qoradhuu fi moo dhedhee tokkos maqaan amma onaa jira namichaa jiru. Dhugaa waaqayyo. Maal godhaa fi ilaali maaf bukkee kaan isaati. Saaxinii maaf bukkee kaan. Kan sodaa aduu fayyisee baqatee duudhaaf laafeera beektaa saaxinii fidanii. Kan sodaa dhuunfanii. Achi booda ka'ee baqatee badi. Kabbee argiteetta. Anoo manan qabu olkatee. Anoo manan qabu. Gaara beektaa ጓደኛ sama kiinaa ture beektaa. Achi
Guadagna sana kina rokute kapia. Achi gafa choku doktori bukia mata benta. Nimuchi sasre. Due erane arge. Agdetta. Ngole midi banna. Ano Doktor bana ida kallende. Doktori chalat benta chalzi. Dojetta. Dojetta kete. Daran. Si. Akan na duga kan binana ko nju. Mainin juru. Duga. Batam. Amma isa kan isa kukuta da kan mudani di intana da manni se. Akasa. Nani shege shalata. Khanam mi te gajaran ko. Eh? Namo. Lukti eran sa uchirat nan ko. Amma me. Ko era are ko kotare. Ski? Intana ni ra te intana nunga tu. Ela na no kubai ramma. Naku no bosu fa mana. Bai na mugo. Kam. Chokurtich. Chal kas bachar. Duga. Duga wa. Ala tigarame ida yalla de magalla ba gaisi. Eka. Duga. Ma singkubo sini? Mal tu. Uga. Duga usa simudi ka batani. Mi ismi ati gua ko ta ela. Nak i mana lagan jwe? Shungkurti nama kuba jo duga kuba. Uga? Duga kuba. Ate adum tin na la tu. Duga kuba era. Duga. Oli gandera ka isa ko. Si. Amma yomi. Kya kan isino jo jetan. Si. Waya. Ye kara akaza tay kara natiken. Ye to butme. For example, it is shonkurti. Example naam na gele. Tis chokurti. Shonkurti. This is shungkurti no. Gurba, miskole kongon. She easy are na kana wala na. Katanda wala. Kamale ta ajram jam. Vintena indau. Akamale. Oh, Iru tunjira to ay ke. Wara jire. wara jira. Hah? Shefilalu. Ibu tunjira to ay Keeti. Aku wara jira. Tunjira to. Chokurti singu. Ibu tunjira to ish. Elajo. Kanara wa barta tarani. Tuku masih ya kanara wa barta sama kejar wa barta tarani. Tu nanti mana baru saja tu cukup tu saya berarti banyak jadi ni. Ala kas dulu kau Okay? Okay. Okay nya. What do you do? I've been told. What are you doing? I've been told. Sana sinjir. Ani kan sinjir. Sana sinjir tu. Berarti chokurti kan nasi tu. Weh. Ma shungkuti malum mi ai. Shungkuti malum mi ai. Yomi ya. Shungkuti sam ya imo kati sa. Ai gati sa. Akka zeri kan. Bayar kaza. Kumma. Basma. Si. Matangu dino. Danish. Mobil beli sama nama internet ada di tabe. Nama dia guna mulai berjual ban. Orang tu tu mungkin sahaja tu nama tu korban mungkin. Or me Tu korban. akita ni me ingres TV ba me. Ergana me mana ito ko dakino. Ha. Era pune gargara. Mo ko na. Kisah film mati nama tabe. Malif oitte. Jibi me kawan tu. Anu. Ada kasar. Ki garum makan ki akasara mani. Doto ko loktu mas dum la tabeta. Akasa mari finda to jira manja. Akka sana diga ndesu. Ndesu damin atonum. Ndesu. Ndesu makan. Orang duduk. Indesu. Ini indesu. Takal. Mal nak kau cuba kasih chat tengah muan tu kau mungkin ni. Mari ka jeta ko si bain ta. Mal batin ni. Kau tu Malta shungkuti ko rai. nak kira tengku kau tahu kas tu aja. Ada jalan kati. Matang ko mo ati kula. Ati kana ki shungkuti na bedu mo kana rat ese ma. Barang showroom itu tu kau. Barang showroom kali mana kau beta kasar lama kena gaya tadi. Bas itu ni Arab. Buat ini timberi aku. Arab bas tadi. Ini mau bernisi laka. Kita tidak bisa cua.
Anda sare marro basu yo jago ini mal. Foto nu kasih benar. Ani mau yuran showroom. Firoomiin barbaade ture firoomiin awanta. Firoomiin nammeedha mas keessan jiraatu. Mooraa kanan jiraadha naan jettee turte firoomiin nammeedha. As keessan jiraadha siin jedhee haa namni akkasii nama siin jiru firoomiin namni mas keessan jiru. Iddoo biraa ta'uu danda'a yoo. Firoomiin as keessa mooraa kana keessa jiraata odoo hin taane jiraattiidha. Mucaa durbaati firoomiin. Maal fakkaata hojjaa isaa dheeraadha. Dibtuu hojjaan ishee noormaalii maa baay'ee dheeraa. Waan mi'a fidii kottu diinadda hangaa darbe. Diinatu hangaa darbe siin jedha. Meerre sarara kottu akka qilleensarra. Afaan ittuun beeka. Afaan xaaliyaanii feeta. Afaan xaaliyaanii. Jabulu koo. Ana sartaana. Laal amma boota nagala deemtee dhiira akka feetisii jiraaya. Dhiirti barra akka kiyyaa akka jirtu niin beeka. Kiyyaasa qomeeti fayyaan mataan fayyaasa hin qabne. Agar deemee kunoo achi bira jirus bar dhiira. Ishi wankaa akkamisa dhabee. Amma osoo si dubbisuu jiru gadistee deemuun sun sirriidha. No. Nuti dabarsita banna. Nadaggeeffadhu tokko nadaggeeffadhu. Kottu bu'ee rukutamtaadhis kottu rukutamta meeshaa adda qabatanii. Maal qabate? Akkam jaakaasee galuun jedha. Maamisa jaati? Osoo ati jirtu dhiirti kaheetii haala naqabdee nuti baabaa dhaabbata na kutee. Jaartii nama tokkotti dhimmooti. Ittiin takkara lama sadi. Ammaan si caccabsee kan warra gannaa birra qaba. Eesi jira eesitti argama. Jaartii nama jalaatee nyatti caccabsanii eesi jira. Amma hundi keenya gurmoonni tokkummaadhaan falmachuu nurra falman. Kanaafiyyuu falmattu. Deebiidha. Daangaa kana falmachuusi. Wal gargaartanii tokkummaadhaan. Waliiruu dhiistanii. Haa ta'u sammuu leenjii gabaabaa isinii kenna hin deemtu achi booddee. Caal tokko keenoo fajjeessa jireenya jibbisiiseera naan dhugaa. Akkasuma namnis keenoo fajjeessa kaa? Gara laafettii koo tokkittii koo ija koo maaluma si godhu laata siin? Ati immoo maaf fajjeesta gaa? Ati duunaan liqinuma jiru yoo kaffalaalee caalaa koo. Asin miidheera baay'ee. Waan tana kana kan ka'e annatti dhagaameera. Dhiifama sin gaafadhaan. Sirra akka obboleessatti kufee kufee ciisee akka obboleessatti dhiifama si gaafadha. Si duubaa suutan. Sissi miidheera. Sirrattis ka'eera dhiifama naa godha. Dhiifama si gaafadha akka obboleessatti. Kenna as taa'e. Nu gidduu kenna. Qofaan taa'e. Asa ta'a. Gidduu. Nu walmalee maal qabna duris akkas ta'e. Silumayyuu nuyi jaalala keenya jalqabaa wajjin jiraachuu keenya wal mararsiifachuu keenya nu wayyaa. Itti isaan asitti galanii akkas taanee. Dhugaa waaqayyoon. Ani sakuta kan daga. Maalin feda? Namni waan jala achi deemu hedduu maaliin? Jaartii biyya miskiititti akka feete gooti sanitti anis jaartii ta'e fuudheeti akkaan fedhu godhuu fedha malee maalin fedhaan Jaartii. Jaartii. Abbaa fi akka akkanaati. Maalin? Us dalagaan ta'e kana. Maal? Us.
Jirra kun oddoo kana jirra. Kun immoo maal godhadhe natti bilbilaa yeroo hundumaa. Hello, nabannaa bilbilaa jira dhiifama guddaasaa. Nagaa jirtu naguma. Booda naa bilbilaa mee hojii wayii irra jira. Hojii wayii qabadheen jira. Miseejiin sii godhaa. Messengerii naa godhaa bakka. Telegram, email naa godhaa bakka. Email naa godhaa rakkoon qabu. Miskool naa godhaa bakka booda. Instagram naa godhaa bakka. Instagram naa godhaa. Instagram dha. Dhiifama guddaa hordoftoonni chaanaalii keenyaa amma kan irratti nu argaa jirtan kun Furtuu official dha. Ishin nuyi garee Furtuudha. Ittaanuudhaan immoo jajjabina keenyaaf jecha aartii nu duukaa guddisuudhaaf jecha share nuuf godha. Wantoota nuyi yeroo hundumaa gadhiisnu share nuuf gochuudhaan nu bukkee dhaabadha. Baay'ee isin jaallanna, baay'ee isin kabajna hordoftoota keenya. Kabaja kee mana irratti laata. Abeet namni bara kana sa'aatii akkuma buddeenitti mashaquu nyaachaa jira jechuudha. Haadha koo. Dhufee. Kam? Daa'ibboo. Dhufe ante. Qullaa dhufe. Na jalaa turte immoo. Qullaa koon jira nan agartu. Maal taate? Qullaa. Maali kan uffattee deemtaa maal taate? Hattuun biyya irraatii na baasuuf ta'ee. Seexana ta'ee. Waayattuu dhiisi waayattuu naannoo keenya dhiisi. Hattuumoo? Innatti kolfita. Hattuumoo? Dhiisi waayattuu dhiisi. Si. Garuu jechuudha. Hattuudhaaf an jira ishee. Jirta. Jira. Ati? Hattuun maal godhe sitti fakkaata? Jirta hoo galgala gaafa ni paantii itti bulee eessa jirtare? Maaf naan bilbileeti. Maaf naan bilbileeti. Poolisii taate maati? Maal sitti fakkaate? Hattuu mucaa mana keenya gajallaa beektamni? Tolasaa beekta. Tolasaa beekta. Tolasaa. Tolasaa ta'anii mucaa jiru mucaa daadhii moo beekta? Mucaa daadhii. Daadhiin beektu daadhiin beektu. Yoo nama fuula isaatti hin beeka gama qaasaatti illee. Tolasaa beektanii? Tolasaa beekee mucaa magaalaa isaan godhanii galanii mana isaa keessa meeshaa jiru hundumaa fudhatanii mututti surreen sapaantii isaa manatti namni. Ganama gaafa ka'u kaalsii bichaan manaa jira ishuma suuqateeti. Maal kana qofa obboleessaa qabu miidhanii ture. Obboleessa isaa itti dhabatanii lafa kaa jedhu. Garuu mana koo dhufanii jechuudha mana koo deddeebi'aa jiru torban kana. Baay'ee deddeebi'aa jiru warqa qayyaranii immoo natti deddeebi'u beektaa. Beekti ishiin humna koo beekti waan ta'eef. Inni dhufa kanumaan an baasa kaa tokkooti. Ammas inni dhufa kan biraan. Ammas inni dhufa. Barriyetti cufattaa gaafa isaa dhufa. Balbala baala itti dhufa. Mangaagaa isaanii cufa malee tuubboo cufee gadhiisa. Waa'ee hattuun haaf dhiise. Kana booda hattuun si rakkisu yoo jiraate natti bilbilete irratti. Siifan bilbilaa? Hattuu mucaasaa Tolasaa famii jechuudha. Gaafuma sana galgala duukaan fiiga. Na baqatee fiiga. Utuu wal qabannee fiignu jechuudha. Karaa mana abbaa shabbaarii garanaan. Akkas gorsiis gorsuus. Gara mannaa. Gara kaappichaatti gorsiis jira. Achi ga'e Migelaa dhokate. Hin bade Migelaa. Sana booda jechuudha. Kaleessa ganama immoo as mannaariyaa biratti arga. Mannaariyaa biratti suufiin fateetu paasterii fakkaatee deema. Hattoonni gara kanaaf koo. Anuma qofaadha. Hakiim isa kam ture? Isaan eeggadda footosii ergee hin jiru? Waala samiti. Kan biraadha malee. Maal hattuun koo guyyaatti kakayyaratu maal uffata iddoo arganii fuudhu hin bitu maal isaan rakkisa uffatanii deemu malee. Achi booda argeetan akka nagaa keessanii paasterii nan dubbisa gaafa hin jiru gaafa irra ol jedhe ilaalu. Paasterii miti. Hatticha isa gaafa sanaati. Waan dubbadhu wallaalee. Jechuudhaaf hataan jiru. Waan godha wallaa iddootti wal agaruu qabna jedheetan yaada kootti. Akkasitti gaggeessite dubbistee. Nagaadhaa chaawoo wadeetan biraa deemu. Ati hattuu dubbistee gaggeessita. Isheen galgala uftee manaati qodaani qabu narraa gaggeessiti. Amma yoomiif keessatti kanaa? Kudimmaa hojjechaa jira. Mana korra geetu neetwoorkii isaa hojjechuu dideere. Bilbiluu? Kana booda naa bilbilu. Amma hundumaaf iyyuu wal agarra.
hattuun kana booda hattuu kan jedhan mana kee aga'u waan tokko hin dubbatin isaanitti hin dubbatin meeshaa wayii dhufaara qoyii walumatti qabdanii hattuu hediniiti bilbiliiti na waan waa'ee hattuu safara kana anatu walleessa ani na bilbila waan tokko rakkoo jiru waan godhanuu beeka qabeetan beekte yaadattani yeroo sadaffaa mana keessa oona keessa galaa jiru. Yaadatta? Marsi wajjiran fiatan mu maalitan beeka manatti maal ta'uti amma hundumaatiif iyyuu hattuun jiraanuu natti bilbilu waa'ee hattuu anaaf dhiisi hattuu. Siree makan deema ilaala. Kodaan nama teera iddoo waan beektu mana irraa tamale bakka kana jira waan arginu beekamu. Sinilaa gomina fakkaatu. Asuma beektaa. Qaanii waan fudhatanii qabdan jedhee qaanii. Maaloo sinii qaanii waan fudhatanii qabdan jedheetan. Waan fudhan qabatanii dubbichi. Waan fudhatanii qabdan jedhee sin sodaadhee sin qaanii ta'e mana waa keessa. Abbaan mana kanaa na nyaanchichi barbaadaa ta'e. Ana dhayyee abbaan mana kana. Maala differensi sin qaanii ni mana duwwaatti dhuftanii waan fudhatanii deemtanii qabdan siniin jedhee sin qaaniidha. Beena. Maala kanaa bilaa maal as keessa waan Abba. Maal abdi? Man qorqorroo wayii jiru yoo fudhatanii deemuu barbaadan. Maalitti kun? Abba. Maal taatee mucaa? Birrii kun naa kennaan beekamtu naa liqeessa sinii fan deebisa. Darban dhufan sinii deebisa. Sinii deebisa bannaa. Bakka rakkoo qabu yeroo qabu meeshaa haaraa gaafan galchu sinii bilbila dhuftanii fudhattu meeshaa. Garuutuu birrii kun naa liqeessanii waan rakkoo qabu. Mana kau keessa gade waan keessa qodaa museeraa mana koo yaaduman.
Baranaa on ajjeessitaashee. Maalaatti gabbiin akkamii gabbii? Gabbiinaa kanannaa dhugaatii waliin nyaatii wal biran dabalu. Kunoo binneerra meeqayyuu namoota kana oofuun dhaaba. Kanaan maal akkamii? Amma maal bareettee dawwalti na taabu. Hello. Maal jettee dubbiin finne moo maal fitte? Ani immoo baay'ee tokko akkanattan si jibbeeru. Maal narraa gootaa? Bakka wal fayyadamuuf wal barbaanne nan fayyadamte fayyadamte nan fayyadame. Ciao. Moo mucaan garaatti naafe jechuuf na barbaadda. Dinga ka mucaan garaatti naafe jechuuf abbaan mucaa dafii barbaadu jechuuf. Ani yeroo koo mucaan ilaani. Ilma ture garuu amma ani siitiin sin barbaadu. Please maal godhatin isaanii haadha warraa kubaana jireenya nan jiibsisi. Si malee nama shammoo jaatu jiru ati isaan faana na diiksista. Awoo bakka ani yeroon qabu si faana. Maal intalli kun immoo ani jireenya hin qabu bakka maqaama isheef jee yeroo har'a kootu boor kootu iftaan kootu yoo namoota nama fakkaatti ta'e yeroo isheetti qaqqabamte bakka saayitii ishee fitte maaf na jee maal narraa qabdi. Anoo reeffamtu badhe madaanaa gooftan naajje kootaa anuma sinii wayyaa anumaan uffatanii moo anumaan amaan kana caqacaqi walalaan deemu sakamyaa anaan immoo sagalee ma jenna dubbisi. Anu immoo si malee iyyuu jechaan jiratu hin taane karaa qaban silkii kee bilaak liistii jala gashaa silkii kee kana natti hin qeqeeyyeriin hin jechaan. Bet garuu anuma kan nama si goyemmo. Si mucaa keessa qattee mucaan mucaa koo naa guddisi shiizarraa ta'u naarrabsi naanu mucaa koo guddisi maalin dalagan bakkaan jireenya hiisuu ka'ee maal as wayya kun immoo nan ga'u maali ani bakka warra kanaaf jireenya ka'ee lubbu dawalte anumaasi yaadummoo dawaltaan ta'e lubbu ko damma ko turuu ko onnee ko nagaggabsika gaggabu
Innaka istaan gaafa nafaanaasu. Ani eenyutu na geessisa? Si malee maalan qaba diyaaspooraa koo haadha birrii koo. Siitiin immaa jaalalla. Lash. Sumaaf jeen lash jeedha sumaa. Si beekta biti amma siif qabu bakka. Haadha ko. Maal taati caakkaa iddoo isaa beekta biti? Caakkaa iddoo isaatti kootu bakka achitti walas naannoo fataan si go'aarra bakka lubbuu koo anuma lubbuu naa laatta. Ishi bakka ciao. Isheen kun immoo samoona kana birrii guurtee ofte akkuma shaanxaatti wayyaan guuramu. Hin uftumoo moo karaa wallaalte ta'an talli kun immoo ayisiifoo itti dawwaluu laata. Siifoo lubu inumte Siifoo lubu maali si eeggitiinu naannoo na ajjeese haadha ko. Fiigaa uftee baay'ee ho'ita. Suma argii fa'iisi koo dhaaba koo dabaluu. Siifoo lubbuu ko jaartii ko. Sigalee maala haadha. Akkattan si yaadeeru. Aniyyuu baay'ees. Qabbaneessituu ko. Maazarii bilbilee dhufu. Maazarii bilbilee. Amma uftee amma maazariitti ganaa bilbilta. Akka sammuu kana fitaa. Daf tole daf. Nyarraadha. Lubu. Wayii. Ingatte mo saas kana. Ingatte. Suargatti kappachu kutta natti dhagaame. Nambeeka. Maazari haasofsiiseen ufa. Haadha isaati. Obboleettii kooti immoo hojjetee akka kanatti hin dhiyeessu. Akkana obboleettii koo irratti hojjetanis har'a irratti hin hojjedhu. Haadha isaati. Bilbilta isheen iyyuu. Hello sister. Oh sister akkami kunoo mucicha biraan tureeraame dubara fakkaadheera garuu fuulli koo akka narratti hin dhaqqaane homaayyuu. Nan beeku fuula keessa waan wal fakkaannuuf uffatuma kee uffadhee naqe waan ta'eefi. Nan beeku bakka amma maalan godha amma akkaman godhu tumumoo qarshii isaarraa fudhadhee waan inni qabu irraa fuudhee dhufu akkuma inni sitti taphate anis isatti taphachuun barbaada shi. Ani har'a dhiigan sii tufsiisa shi dhiigan sii tufsiisa. What? Bakka ish waamatti jetteen godha bakka sisteera ta'u anu waanan godhu beeka qo'ate asin gammachiisa.
rakkoon tokko jiru amma na biraa deemeera silkii bilbiluu deemeera. Har'a namoota akka namoonni ilkaan 64 itti kolfan jira. Beekan waan an godhu qoy amman sirreessee dhufa maalan sirreessa nan jallisa malee. Timbo shiroodha maanni yeroo hundumaa shirooni birrii amma kana nama ormaatiif laattee anaaf birriin sirraa barbaada irrashi. Sirrii tokko caammaa tokko naa bittaa isa kaaniif kuma 500 laatta kuma 100 laatta. Hundumaa kun nan dhufa shi. Nan dhufa bakka siin bilbila qoy dhufaa jira namichi qoy. Dawalatee dhuftee hinna jeeqxi tokkotu maaliree fuulli keenatti jijjiiramu barbaada lubbu maaliree jijjiiramtani moo sodaachuun barbaadu shees kana ammoo kwaasitti as kana hin gatte har'aati garuu sirriidha haalaadha gosii hoo jennaani hattuu dhufe moo oftuu koo har'a waliin nyaannu moo akkammoo silkii keemee yeroo tokko itti nan bilbiladha. Birrii xiqqoo shafarkaa qabda. Birriillee hin qabu birrii anoo buukirraa baasee dhufne. Haadha kee maa inni birrii obboleettii kun haadha mul'ata. Siifuu haadha kee godhu natti mul'ata birriidha. Qoy birrii obboleettii kun haadha mul'ata.